Hawwii gaara duubaa asoosama kutaa torbaffaa. Barreessaa fi seenessaan Ayyalaa Ejeree. Hawwii gaara duubaa. Jaalatamtoota hordoftoota keenya, maatii waatiin alaamanni sa'aa namni keessan nagaa, fayyaa fi nageenyi bakka jirtan maratti isiniif haa baay'atuun hawwii keenya yeroo hundaati. Torban darbee yeroo kanatti seenessa asoosama kitaaba Hawwii gaara duubaa jedhurraa qindaa'e kutaa 6ffaa isinii dhiyeessinee turre. Kutaa sana keessatti gannoo baatii maatii biraa bilbilaan waamamtee gadi baatee as buuteen ishii dhadhaa ibidda bu'e ta'uu, maatiin gannoo barbaachaan dhama'aa jiraachuu, Iyyaasuu wayituu dhaga'uu dadhabuun isaanii yaaddessuu, Muudaa Lulee fi Shooramoo Goodee ijoollee warra imalchiisutti kennanii tooftaadhaan kophaa biraa deemanii hoteela bakka dhokataa jiru tokkotti wal arguu. Muudaa Lulee garuu waa'een gannoo baatii sammuu isaa keessaa ba'uu didee deemuu ijoollee dhageenyaan rifatee Shooramoodhaan nan deemaa herreega kiyyanaa kennii jechuunii. Shooramoon itti qoosaa nyaattee dhuftee bashannantee galta, maaltu si muddee jedheenii dhimmicha harkatti bash gochuu isin dhageessifne. Gannoo baatii eessa geessi laata? Muudaa Lulee fi Shooramoo Goodee'oo akkamitti gargar galan laata? Xumurri maatiif ollaa gannoo baatii maal ta'inna? Seenessa kutaa 7ffaa kanarraa hubanna. Isinis hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin turraan haala seenaa kanaa waan cimaa hubattu jennee abdanna. Seenessichi kunooti dhiyaadhaa. Warri aabbee gannoo baay'ee jeeqamaniiru. Waajjira poolisiis dhaqanii dhimmicha kana iyyatanis falli argamee hin jiru. Baatii gannaa midhaan bishaan gadi dabruu fi dideera, namatti hin dubbatu. Haadha warraasaa Milkoo Waaqoo waliinis akka duriitti hin haasa'an. Milkoon yeroo hundaa eega booyuu wanti jettu hin jiru. Maaloo osoo tokkumti buteen na bira jirti nuun jedhe maal qaba? Jette haati gannoo tasuma. Abbaan baatii akaakayyuun gannoo akka isaan of tasgabbeessaniif osuma akka nama gaddisiisu beekanuu lolaniini. Erga gaafa gannoon manaa baatee achumaan hafteetii tokkicha isaanii baatii gannaa fi Milkoo faagatanii galuu sodaatanii achumatti isaan biratti galaniiru. Namoonni ganda sanii fi naannoo sanii dhufanii haasofsiisu. Waa'een gannoo callee cittee dhangalaate ta'eera. Baatii gannaas kallattii adda addaatiin iyyaafachuun dhiifne. Namumti odeeffannoo dhugaatti dhiyaatu biraan gahee hin argamne. Gurratu dhageettii dide moo agartuutu arguu dhabe laata? Gaafii kanaaf qaamni deebii kennuu hin argamne. Gaafa tokko namni kanaan dura waan adda addaatiin shakku tokko yaada isaatti dhufe. Gurbaan suni eessuma jira laata? Yookaan dubbiin tuni isumattuu qabatti? Yookaan ammoo inni odeeffannoo waan hin dhabneef isa barbaadee argachuun qaba jedhee ofumaa yaada burqisiisee murteeffate. Yeroon balleessine akkuma yaadee murteeffateen gara magaalaa Roobee Diida'aatti qajeele. Magaalaas geenyaan namoota muraasa Muudaa Lulee yoo argan gaafatee tibbana akka magaalaa kanatti mul'atin hubatee konkolaataa yaabbatee gara magaalaa Adaamatti qajeele. Konkolaataa keessatti namicha waliin taa'an tokko waliin osoo haasa'anuu namichi akka Muudaa Lulee ijoollee wayii fuudhee
gara biyya alaatti erguuf deemen itti hime. Innis mucayyoo obboleettii isaa barbaaduuf akka deemaa jiru dabalee itti hime. Baatii gannaa qaama isaa maratu hollate. Bir'annaan garaasaa sirrii akka ta'ee fi gannoo isaatis akka muudaan sossobsiisee manaa baasee shakkii malee amanee isa argachuu akka qaban waliin mari'atanii walii galan. Gannoo baatii erga harsammeeyyii saniin dhaanamtee konkolaataa Ayisuuzuu irratti ol darbanii wanti dubbattee fi bakki ishiin argitee hin jiru. Namoonni dhidhiitaa konkolaataan ol utaalchisee gadi deebisuun alatti namni maal taate eessa miidhamte jedheenis hin turre. Namoonni ammas ni iyyu. Kan hafuura baafachuu dadhabee gaggabees ni jira ture. Gannoonis hafuura baafachuu dadhabaa jirti. Sanuu dhiiqiitti ta'eeti malee erga midhaanii fi bishaan afaan ishii seenee guyyaa tokkoof halkan tokko ta'aa jira. Gannoon erga gurbaa san irratti dhiiga argitee gootummaan onnee ishiitti guutamee waa'een beela fi dheebuu itti dhagahamuun dagatamee ture. Amma garuu dadhabaa deemaa jirti. Hafuurris addaan ciccituu jalqabeera. Osuma ishiin haala kanaan jirtuu mucayyoon takka gaggabdee of wallaaltee namoonni iyyuu jalqaban. Jarana konkolaataa dhaabaa! Namni du'eera! Mucayyoon takka duuteerti! Dhaabaa! Rabbii jedhaa dhaabaa! Namni du'ee namni dhumaa jiraa dhaabaa! Jedhanii iyyan namoonni konkolaataa sanirra jiran. Konkolaachisichi gammoojjii gubaa fi gubataa ciu jedhe tokko keessa gahee konkolaataa dhaabe. Eenyumee kan nukkubu gadi buusa jedhee sharaa konkolaataa saamsame san hiikuu jalqabe. Gadi buusa kan dhukkubsatan hafuura baafatanii adeebi'ani jedhe. Gammoojjii bidda kana keessatti nu buuftanii bakkuma bishaan wayii jirutti illee yoo nu buuftan maal qaba jedhe tokko erga lafatti gadi utaalee lafa gahee booda bitaan mirga isaa ilaalaa. Dirreen diriiraan suni miira halkanii waliin ciu jedhee callifni guddaan tokko itti gadi qadaadamee ukkaamseera. Ijoolleen konkolaataa irra turan hunduu dafanii gadi utaalan. Shamarran lamaa fi gurbaan tokko waan laafaniif bu'uu hin dandeenye. Ijoollee ciccimootu baatee gadi buuse. Isaan laafan keessaa takka gannoo baatii turte. Erga lafa gahanii xinnoo qilleensa argatanii gannoon daftee hafuura dheeraa baafattee ol kaatee dhaabbatte. Asiif achi ilaaltee namoota isaan sharaadhaan ukkaamsanii fuudhanii deemaa jiranitti qajeelte. Abboo, hoolaa abbaa keetii nu seete moo kan sharaadhaan ukkaamsitee nu fidde? Yee, atumti eenyu kan mirga akkanaa siif kenne? Jettee namoota dhaabbatan keessaa tokkotti qajeeltee utaaltee harka lamaaniin morma isaa qabdee ciniinnadhaan sardite. Gurbichi ciniinnames jechuu malee dubbachuu hin dandeenye. Gargaara fi dhaadhessaan gannoo konkolaachisaarraa baasuuf gamaa gamanaa harkisuu jalqaban. Ishiin gadi dhiisuu dinnaan gargaaraan konkolaachisaa tomtoommoodhaan gannoo dugda keessa rukute. Yeroo kana gurbaan tokko utaalee gargaarticha gannoo rukute san tomtoommatee takkittuma dhaheen lafaan dhahe. Kana booda dargaggoonni hunduu hamma humna isaanii hirmaatanii gannoo qarqaaranii jara sanitti taphachaa akka cilee sharaadhaan maranii ukkaamsanii biyyaa baasanii gurguruuf
deemaniin san dabaree isaanii dhidhiitanii butuchanii itti taphatanii ba'eetti daddarbanii diddiriirsanii konkolaataa isaan fuutee biyyaa bahaanii jirtu sanis daawitii ishii dhagaadhaan daaraaf daakuu godhanii caccabsanii wal guuranii kallattii tokkotti qajeelan. Kan hooggantu Gannoo Baatii turte. Gammoojjiin gubaa gubataan ijoolleen seeraan ala biyya alaa deemuuf karaatti konkolaatarraa bu'anii namoota isaan sobee sossobee karaa seeraan alaatiin fuudhee gara biyya alaatti baasuuf deemaniin kakaasummaa gannootiin dhaananii badhee irratti diddiriirsanii gatanii biraa deeman suni isaa baay'ee hamaadha. Halkan walakkaa waliin baay'ee namatti ulfaata. Keessumaa deemuun isaa nama sodaachisa. Dardarranii fi dargaggoonni sunniin garuu xiiqii hamaa keessa galanii yeroof homaa ittiin fakkaanne ture. Inuma deeman. Kan dadhabee duubatti hafuuf jedhus harka qabanii hindhisanii deemaniin. Gannoon Ayisuuzuu irratti qilleensa dhabdee ukkaamamtee laaftee turtee amma daran jabaattee ijoollee birootis jajjabeessuu jalqabdee jirti. Guyyaa sana midhaan afaaniin qabuu dhabuu ishii inumaayyuu irraanfattee jirti. Gootummaan ishii itti guutamee keessaa rom'aa jira. Ilmi haadha malee abbaan isaan beekamne kun hoolota badhee dhahatee fudhatu itti fakkaanne kan sharaadhaan maree nu ukkaamsee fudhatee nun baduuf nu toof godhe inni maal nu godhe? Hawwii badduu gaara duubatu akkana nu godhe. Ana kan kanaan nagahe muudaa luleeti. Ijumaan isaa argu garuu waanan isa godhanatu beeka. Badan tala baatii kannaa cubbuu abbee kiyyaatu kana natti fide. Dhugaadha. Osoon guyyuma tokko abbee kiyya ijaan argee dhiifama gaafadhee bariitu du'ee gara nan nyaatu. Yaa warra kiyya dhiifama naaf godha. Anatu sin miidhee naa dhiisa. Yoo Rabbiin jedhee inuma wal argina. Jettee imimmaan goggogaa boossee fuula ishii harkuma duwwaadhaan haxaawwatte. Yeroo sanatti hunduu ofiin haasa'aa deemu malee namni walitti haasa'u hin turre. Ganno nuhu miidhamaa fi gadda akka malee jalaa nu baafte jennee osoo siin dhaadannu ati immoo akka nama dadhabdu wayitti ofitti gadditee booyuu jalqabde. Kuni sirraan eegamu. Ati goota. Goonni ammoo hin booyu. Amma dhiisi. Yoo dadhabdellee xinnoo haa boqannu malee akkana ta'uun qabdu. Xinnoo boqannu jedhee gaafateen gurbaan yeroo gargaaraan konkolaachisaa tomtoommatee gannoo dugda keessa rukute san gaggaba utaalee gargaarticha takkittuma sagagamtuu rukuteen lafaan dhahe suni itti siiqee harka mirgaa isaatiin irree gannoo harka bitaa qabee uhurgufaa akka ishiin jajjabaattee hafuura deeffattu godhe. Yeroo harkaan qabe san dubartii akkanatti irree jabaattu takka akka argee hin beekne hubate. Gurbaan suni gootummaa gannootiin booji'ameera. Innis onnee cimtuu qaba. Kan gannoo fi kan isaa kan eenyu akka caalu garuu hin madaalamne waan ta'eef hin beekamne. Tana abboo dubara jechuun kan mataa lafaan martee haqanqaalamtee abbuma argiteen hacuucamtee jiraattu osoo hin ta'in
kan akkanaa tana kunoo kan dhiira caaltee dhiirayyuu dararaa jalaa baaftu tana kunoo kan namaa taatu jedhee osoo rakkoo sana keessa jiranuu onneen dhiirummaa itti dhuftee waa'ee jaalalaa fi jiruuf jireenyaa yaadee ofuma keessatti ofiin haasa'e. Osuma haala kanaan deemanuu lafa baay'ee dukkanaa'aa tokkotti dhufan. Akka lafa ol ka'aa gubbaa jiranis hubatan. Isaanii gadii sagaleen bineensota garaagaraa fi urunguu ni dhagahama. Dabree dabree sagaleen leencaas ni dhagahama. Sagalee waraabessaa erga dhagahuu jalqabanii waan turaniif isaaf iddoo hin kennineef ture. Osuma isaan bakka tokkotti walitti qabamanii haala naannoo sanii hubachuuf asiif achi ilaalaa walitti ususanuu sagaleen sodaachisaan tokko dhiyeenya isaaniitii itti dhagahame. Hunda isaaniituu qaamni isaanii walitti butamee shugugaa'e. Ijoolleen takka takka utaalaniit namatti maramanii hollachaa harganu. Akkanan ta'ina lubbuu takka malee lama qabdui. Takkittii tanas kan isinii kenne Rabbi tokkicha. Gaafa inni ni baata jedhee ajaje bakka feetanillee dhokattan jalaa bahuu hin dandeessan. Maaliif akkanatti sodaattu? Jetteen gannoon miira gootummaan keessaa namatti dhagahamuun. Ijoolleen hunduu saalfatanii akka nama sodaan irraa badeetti walirraa sissiiqanii dhaabbatanii asiif achi mimil'achuu jalqaban. Abbeen gannoo namticha mucayyoo obboleettii isaa kan muudaa lulee gara biyya alaatti erguuf akka fuudhee deemeen quba qabu kan konkolaataa irratti tasa wal arganii akka rakkoo wal fakkaatuuf manaa bahan erga walitti himanii wal hubatanii booda waahela karaa dheeraa walii ta'aniiru. Ammas iyyaafannaa fi barbaacha isaanii cimsanii itti fufaniiru. Garuu muudaan ijoollee gara ittiin qajeelee odeeffannoo qabatamaa ta'e argachuu hin dandeenye. Shakkiif garuu ijoolleen karaa Jibuutiitiin deeman akka jiran namoota muraasarraa odeeffannoo qabatamaa hin taane tokko argatanii jiru. Abbeen gannoo garuu kallattii kanarraa fedhii hin qabu ture. Yaanni tokko gara Finfinnee deemee dhaadhessitoota kallattii adda addaatiin bobbaasuu yoo ta'u, yaanni isaa biraa immoo kallattii kibba Itoophiyaatti osoo qajeelee itti tola ture. Waahilli isaa garuu fudhachuu hin dandeenye. Guyyoota lamaaf magaalaa Adaamaa keessa kallattii adda addaatiin dhama'aa oolanii galgala yeroo bakka bultiitti walitti deebi'an lamaanuu abdii wayii walirraa eegu ture. Guyyaa lamaanuu kan odeeffannoo nama gammachiisu fidee dhufee hin turre. Guyyaa sadaffaatti ganama ciree nyaachuuf akkuma mana ciree yookaan kaafteeriyaa tokkotti goranii gadi taa'aniin nama isaan lamaanuu beeku tokko arganii nagaa wal gaafatan. Taa'aniis waliin haasa'an. Haasa'uma isaanii keessaa namtichi suni odeeffannoo qal'oo takka gurra buuse. Odeeffannoo qal'oo tanas hin tuffanne. Duuka bu'anii sakatta'uu jalqaban. Kabajamtoota hordoftoota keenya, seenessa kutaa torbaffaa isinii dhiyeessine kana keessatti gannoon fa'aa magaalaa Hawaasaa ga'anii konkolaataa Isuuzuutti akka fe'aman jedhamnaan gannoon diddee gurbaan tokko ishii kaballaan isiinis dhakaa tasa lafatti argitee lafaa kaaftee itti ergitee buruqsitee lafaan dhooftee jirti. Gannoos dargaggoonni aarsammeeyyiin lama qabanii dhaananii sukkuumanii butuchanii Isuuzuu irratti darbanii
imala jalqabaniiru. Shooramoo Goodee gurbaa addi buruqi balasee adiidhaan xaxamee gara isaanii dhufe arginaan waan konkolaataan kufee ijoolleen dhumte se'ee rifachuu isaa muudaa lulee gannoon dhaanamtee bututtee Isuuzuu irratti fe'amtee deemuu ishii dhageenyaan bakkan itti galu hin qabu jedhee baatii gannaa sodaatee baay'ee yaadda'uu aabbeen gannoo halkaniif guyyaa irriiba dhabee barbaacha gannoolee isaaf dhama'aa jira. Roobee Diida'aarraa hanga Adaamaatti dheereffateera. Odeeffannoowwan qaqal'oo wayis dhaga'atuma jira. Seenaan kun akkuma xaxxoo qurxummiin qabanitti wal keessa babbadaa jira. Gurmaanni taateewwan uumamanii kun maal ta'inna laa? Torban kutaa 8ffaadhaan itti deebina. Kanarraatiif nu waliin turtanii nu dhaggeeffachuu keessaniif baay'ee isin jaallanna. Ulfaadhaa. Yaada qophii keenya irratti qabdanis nu gumaachuurraa duubatti hin jedhina. Hamma torban seenessa kutaa 8ffaadhaan walitti deebinutti fayyaaf nageenyi isiniif haa baay'atu. Kan yaaddan haa milkaa'u, kan nyaattan haa sifaa'u, nagaan nuuf tura.